Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaadha. Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa guyyaa har'aan haala yeroo Oromiyaaf Oromoo irratti fuulleeffachuudhaaf keessummoota sadii qabadheen isinii dhiyaadhe. Keessummoonni keenya Oromiyaa irraa obbo Lammii Beenyaa yookiis dargaggoo Lammii Beenyaa yogguu ta'u, gama as Oromiyaa xiqqoo irraa immoo obbo Idriis Nagooti. Gama magaalaa guddoo Ameerikaa kan taate Washington DC irraa immoo barsiisaa seeraa Yuunivarsiitii Washington liitti kan ta'e Dr. Henok Gabbisaati. Turtii kan waliin taasisnu isaan waliin kan ta'u mee gara maree keenyaatti osoo hin darbiin dura garuu isaan nagaa isinaa gaafatanii isa booda weelluu tokko waliin caqasnee ta'u kallattiidhaan gara maree keenyaatti kan dabarru ta'a. Dhimmi fuulleeffannoo keenyaa immoo yeroo ammaa kana Oromoof Oromiyaan maatti jirti. Isa kana keessatti immoo aktiivistoonni Oromoo itti siiqinsaan waa'ee sochii Oromoodhaa yookiis Oromiyaadhaa taajjabaatti turanii maal jedhu dhaamsa maalii qabu kan Oromoof Oromiyaaf ta'u kan jedhu dhaamsa hayyummaa isaanii yookiis aktiivizimii isaaniitti kan isaan dhiyeessanii. Isa dura mee nagaa gaafadhaa isuma Oromiyaa irraa dhiyaate Lammii Beenyaa ogummaadhaan injiinaraa, obbo Idriis Nagoo immoo nama adiministireeshiniiti yookiis immoo biizinesi adiministireeshiniidha. Henok Gabbisaa immoo yeroo adda addaa miidiyaa kanarratti bal'inaan beektu waa'ee seeraa xiinxalaa, waa'ee seeraa irratti dubbataa, waa'ee Oromoo kanarrattis dubbataa. Mee Lammii warreen nu daawwatan akkam jirtu fayyaa keessanii nu jedhime. Akkam jirtu nagumaa dhaggeeffattoota keenya. Tole atis fagoo jirta waan ta'eef Dr. Henok. Akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jennaan nu affeeruu keetiif guddaa galatoomeetichaa. Haa ta'u obbo Idriis yoo yaanu jedhime. Yaa akkam jirtu hordoftoonni miidiyaa kanaa atis iticha nu affeeruu keetiif hedduu galatoomi. Tole ayyeen daawwattoota keenyaa egaa dhimmi nu irratti mari'annu akkuma isiniif kaasuuf yaale keessummoonni koo miidiyaa kanarratti guyyaa jalqabaaf kan isaan dhiyaatanii obbo Idriis Nagoo as magaalaa Lakkuu Minneapolis Minisootaa irraa, obbo Lammii Beenyaa immoo Oromiyaa bal'oo irraati. Haaluma wal fakkaatuun Dr. Henok Gabbisaa immoo naannoo magaalaa guddoo Ameerikaa kan taate Washington DC irraati. Turtii waliin taasisnu keessatti keessumaa Oromoof Oromiyaaf furmaanni maali kan jedhudha kan isaan dhaamanii. Maarreen egaa gidduutti sirba weellisaa Caalaa Dagafaa tokko isin daawwachiisna. Egaa haga sanatti immoo dhaamsa isaanii namootaaf qoodaa isiniin jenna. Garuu jalqabatti of qoltii guddoon isiniin gaafadha. Sa'aatii jennerra sa'aatii tokkoof daqiiqaa 25 dabarsinee jirra waan ta'eef of qoltii guddaan isin gaafadha. Dhaamsa isaanii akka namootaaf qoodan garuu asumaan isin beeksisna. Guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Mee weelluu kana waliin turtii xiqqoo isa booda gara marii keenyaatti kallattiin dabarra. Ani immoo itichaa guddataati. Abba warraan kuphanuu tikseen horiin gurguru hirraan gadee deddeessa guuta buusa fixeensa hirraan olee abbaa seenaa leenca bosona seena galfata galaan sabaa akkamiin baate gabaa namni daara baasanii daaraadhaan nama qaba sareen ofiin guddisan qarreeffaan jahatama uma dubbii baranaa ijaaramuun dirqama agayisiifannama tolli keessi dhamaase sababni jijjiirama naftanyaa kufte kaase maal taate yaa namanaa siidaa bineensaa dhaabde ekeraa abaaramaa nutti faarsuu jalqabde yaa jigaa koo barri kun waan hunda baata kormi dallaatti aseene yaa jigaa koo Gaabbita diinni si nyaata gaafa dorroba amma seene.
Nama biya falmu yakke tufannise Oromo abba lafa saamsise Kayyuu galaafate dargiin Qeerroo wayyaane biyyatti galche Dhiibbiin sirna nafxanyaa nutti dhalche Ta'uu dhibbee naanina ilmi gurrabbaa saangatu addanu hiruu yaalina isi warri seenaa hatu gaaddisa sabaaf dhaabbatu Sindandi haka ya nama hamba turratu akka jobira firaka akkam naguma jalanko bosona laguna jette argite dipo firako sibjira sabab dabbate uljedi ballo me ballo o ballo me ballo o ballo me ballo o ballo 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 Lamin kesi wamo, Omo kesi wamo, Walaga si wamo, Ujira si wamo, Nakamte si wamo, Gimbira si wamo, Mandira si wamo, Dampidolo si wamo, Matura si wamo, Bedele siwamu, Timara siwamu, Ararche siwamu. Ayyan daawwattoota keenya egaa weelluu kana gama YouTube irraa hordofuu dandeessu. Weellisaa Caalaa Daggafaa weelluusaaf guddaa isa galateeffanna. Kallattiidhaan gara maree keenyaatti kan dabarru ta'a. Siwaamuu jedha. Tarii aktivistoonni Oromoo amma keessummoo tokko ta'anii dhiyaatan kun siwaamuu yookiin isin waamu kan jedhu dhaamsa maalii qabu waan Oromoof Oromiyaa irratti kan jedhu marii gabaabduu waliin taasisna. Gaaffiin koo gaaffii baay'ee yaada ijoo taatee keessumaa akka aktivistoota Oromoo waa'ee oolmaa Oromoo fi Oromiyaa itti siiqinsaan hordofanii xiinxala kennanis ta'e barreessanitti dhaamsa maalii qabu kan jedhudha. Kanaaf tarii rikamendeeshiniin isaanii kun jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo maqaa Oromoodhaan ijaaramanii haaluma wal fakkaatuun dhaabbilee maqaa Oromoodhaan hundaa'anii sadarkaa afooshaatii ka'ee hanga mootummaatti jechuudha. Warra biyya bulchan aangoo olaanaa qabaniifis kallattiidhaanis ta'e kallattiidhaan dhaamsi aktivistoota kanneen ergaa guddaa qaba kan jedhuun abdii guddaa qaba. Isa dura garuu mee Oromoof Oromiyaan maatti jirti yeroo ammaa kana kan jedhu yoo ilaalle bifa biraadhaan yookiis boqonnaa biraadhaan Oromoon qabsoo biraattidha kan inni seenee itti jiru yoo ilaalle kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti ajjeechaan deemaatti jira hidhamuunis akkasuma itti fufeera. Warreen hambaa sanaa ta'an keessaa immoo tokko dargaggoo Lammii Beenyaa Kunooti Oromiyaarraa. Mee Lammii simarraan eegalaati yeroo ammaa kana Oromoof Oromiyaan maatti jirti akka Lammii Beenyaa xiinxaluuf madaalutti mee isa kanarraa maal jetta warra biyya bakkeetti jiruttis ta'e warra odeeffannoon addaan cituudhaan odeeffannoo kana hin qabneef Oromoof Oromiyaan yeroo ammaa kana maatti jirti akka madaala keetti. Ayya guddaa galatoomii carraa kana kennuu keetii fi egaan akkuma beekamu waggoota lamaan darban kana keessatti Oromiyaan bifa walxaxaan lama keessa turte jechuun ni danda'ama. Inni tokkoffaan sochii 2014 irraa eegale irraa kaasee hanga 2018 ture irraa kaasee jijjiirama amalaa EPRDF keetti dhufeen biyyattiin gara tasgabbii godhachuutti hiree sana argattee turte. Hireen sun garuu baay'ee utuun hin deemin gara mucucaachuu gara sigaachuutii fi booda keessa immoo gara dhabamuutti deemee ture jechuun ni danda'ama jechuudha. Haala sanarraa ka'ee wantoonni waggaa lamaan darban keessa turame inni tokko miira bilisummaa gonfannee waa hundi nuuf ta'e biyyattiin harka Oromoo galtee jirti. Oromootu biyya bulchaa jira. Gaaffiin Oromoo guutummaa guutuu deebi'eera kan jedhan fi kanneen immoo lakki haala amma jiru kuni amala sirni Itoophiyaa waggaa dheeraadhaaf agarsiisaa turedha.
jijjiiramni bu'uuraa hin dhufne, gaaffiin Oromoo sirnaan hin deebine, gaaffii baroota hedduuf jaarraa tokko guutuudhaaf Oromoon gaafataa ture, tarreessaa ture, mirga abbaa biyyummaa, mirgi eenyummaa, mirgi dimokiraasii fi bilisummaa hin deebine ilaalchi jedhu baay'inaan calaqqisaa ture jechuun ni danda'ama jechuudha. Haaluma adeemsa sana keessatti ajandaan Oromoon mirga ishee guutummaa guututti gonfatteetti gaaffiin uummataas deebi'eera jedhu suni akka mootummichi amala isaa jijjiiraa deemee fi waan calaqqisurraa waan calaqqisu sanarraa ka'ee bifa isaa eenyummaa isaa ganamaatti bifa abbaa irrummaa isaa ganamaatti deebi'uu gaafa ni jalqabu gaaffiin uummatichaa sirnaan kan hin deebine ta'uusaa namoonni hedduun deebi'anii keessa yaada isaanii hubatanii gara qabsoo uummataatii fi ajandaa ganamaatti deebi'uu danda'an jechuudha. Haala sana keessatti waggoota lamaan darban kana ilaalchi kun siyaasa Oromoo keessa tureera. Siyaasni ilaalchi kun lamaan intarteen ta'aa ture jechuun ni danda'ama jechuudha. Lafarratti garuu uummata Oromootii fi dhugama dubbachuu yoo ta'e waggoota lamaan kana keessatti lafarratti wanti jijjiirame iyyuu hin jiru. Sababni isaa Oromoon duras hidhamaa ture, waggoota lamaan darban kanas hidhamaa ture jechuudha. Keessumaa haalli lixa Oromiyaatii fi kibba Oromiyaa keessa ta'aa ture. Disembar 2018 irraa kaasee hanga har'aatti lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa irratti komaandi poostitu jira. Komaandi poostiin Disembar 20 labsame sun beekamtii seeraa kan hin qabne eenyu kan hoogganu yoom akka dhumu qaama kamtu dhiittaa mirga namaa achi keessatti raawwatu kan hin beekamne kan waliinsaa hin beekamne waraanumti qofti qawwee gad jigfatee kan bulchu kan geggeessu yeroo barbaadetti kan nama hedu yeroo barbaadetti yakkasuu kanneessaa kan raawwatu itti gaafatamummaan kan keessa hin jirre sirna dukkanaatu lixa Oromiyaatiif kibba Oromiyaa irratti uwwifame jechuun danda'ama jechuudha maqaa komaandi poostiitiin. Komaandi poostii sana gara jalqabaa namoonni hedduun lixa Oromiyaatii fi kibba Oromiyaa sana irratti waan daangeffamee hafuutti fakkaachaa ture. Sududuma gaaffiin uummataa ol dhufaa turuun garuu gara Ambootti ol siqe. Sududuma gaaffiin uummataa jabaataa dhufuun gara Salaaleetti ol siqe. Amma Salaalee irra darbee gara Baalee gahee, Harargee gahee bakka inni hanqatee hin jiru jechuun ni danda'ama jechuudha. Humni addaa yeroo kana keessatti duraan mootummaan waraana kan inni qubachiisaa ture. Waraana sana immoo amma maal godheera? Waraana sana bakka hundaa qubachiisuu waan hin dandeenyeef humna addaa kumootaan lakkaa'aman yeroo addaatti ji'a sadiin leenjisee mooraa garaagaraa kanneen akka mooraa Bulbulaa, Huursoo, Awwaash Bisoolee, Sanqallee, Xollaa bakka jedhamarraa humna poolisii kana leenjisee aanaa 300 ol Oromiyaa keessa guutumaa guutuu qubachiisaa jira jechuun danda'ama jechuudha. So guutuu kana yeroo ilaallu Oromiyaan guutummaa guutuutti indirectly command post jala jirti jechuun ni danda'ama jechuudha. Kuni wanta lafarratti calaqqisuudha jechuudha kan. Kanaafuu humni kun maal hojjetaa jira? Yeroo gaafa laallu guutummaa nagaamu. Waan akka hiikoo wayitu ture meetti fufilamne. Okay, so humni kun egaa maal lafarratti maal hojjeta gaafa jennu akkuma isinuu argaa jirtanii ukkaamsaadha kan inni raawwataa jiru. Mirga namaa ukkaamsu, mirga Oromoo ukkaamsu, haadholii xiroorrisu, abbootii xiroorrisu, hidhaa jumlaa geggeessu, ajjechaasuu kanneessaa raawwachuu, wantoota kana hundumaa irratti wantoota Oromoo cabsan, wantoota Oromoo humna Oromoo kan lafarra jiru dadhabsiisan tidee raawwachuu jalqabee jechuudha. Humni addaa ijaarame kunii fi humni nageenyaa Oromiyaa keessatti bobba'e kun. Gama kan biraatiin immoo gama poolikaatti gaafa dhufne humni aangootti maqaa Oromootiin aangootti ol ba'e sun guutumaa guututti ilaalchaanis haa ta'u amalaan akkasumas gochaadhaan immoo humnoota halagaatii fi diina tarsiimootiif seenaa humnoota aanitti hirkachuudhaan jalqaba kan inni jalqabe qeerroo dadhabsiisuu humna jijjiirama biyya kana keessatti Oromoon itti abdatuu fi ittiin dhaadatu dadhabsiisuu maqaa xureessuu indirectly humna ijaarsa biyyaa keessatti yookiin immoo ijaarsa dimokiraasii keessatti yookiin immoo bilisummaa sabootaa keessatti gahee olaanaa qabu tuun taane akka hattuutti humna sana dhiyeessuudhaan immeejii qabsaawotaa immeejii warraaqtotaa balleessuu jalqabe jechuudha. Kun gama poolitikaatti gaggeeffamedha. Sanuma keessatti immoo jaarmaalee poolitikaa dadhabsiisuu walumaa galatti instituushinii Oromoon qabdu guutummaa guutuutti dadhabsiisuu fi sirna abbaa irree afaan tokko dubbatu aadaa tokko hordofuu fi nama tokkoon hoogganamu gadhaabuutti deemame jechuudha. Egaan siyaasni Oromoo naannee kanarra gahee
amma haala tasgabbiin hin jirre biyyattiin yaaddoo hamaa keessa galtu keessumaa ammoo Oromiyaan nageenyi Oromiyaa gara fuulduraatti yaaddessaa kan ta'ee fi nageenyi Oromiyaa yaaddoon immoo nageenyi biyyattii haalaan yaaddessaa ta'uutti gara sanatti geessee jechuudha. Walumaa gala siyaasni biyya keenyaa sadarkaa kanarra jira jechuun ni danda'ama jechuudha yeroo ammaa kanatti. Kanuma ragaan namoonni hedduun yakki kun hundi yeroo Oromiyaa keessatti raawwataa ture. Namoonni hedduun dhuguma yakki kun raawwataa jira kan jedhu iyyuu galagalchanii ilaaluudhaaf amanuu dadhabaa turani. Haga amnistiin dheengadde ibsa baasutti namoonni hedduun rafaa ture jechuun ni danda'ama jechuudha. Mootummaan kun hayyoota Oromoo, aktivistoota Oromootii fi namoota quuqamtoota Oromoo irratti qoricha wayiitii waan dadhabsiise qoricha wayiitiin waan rukute wayii fakkaata jechuudha. Utuu arganii callisu, utuu dubbachuun irra jiru dubbachuu didu, utuu socho'uu danda'anii socho'uu didu, dhugaa Oromoon qabdu baasanii dubbachuu didu, harramni isaanii hanga luugamutti, sammuun isaanii hanga haduudutti, qaamni isaanii walumaa galatti hanga hidhamutti illee hayyoonnii fi aktivistoonni akkuma kanatti immoo namoonni siyaasa Oromoo keessatti gahee qaban haga dadhabanitti haga laamshaanitti yeroo itti deeman ture jechuun ni danda'ama jechuudha. Eengaddaa amnistiin ibsa baafnaan dhuguma wanti kun ka'eera jedhaniitu hundumtiyyuu bakka ciisaa ture, bakka rafaa ture, ka'ee dubbachuu danda'ame jechuun ni danda'ama jechuudha. Haala kanatu Oromiyaa keessa ture. Amma ajjechaan bakka hundatti raawwataa jira. Gujiitti raawwataa jira, Wallaggatti raawwataa jira, Shawaa Kaabaatti raawwataa jira akka agartan. Kunoo Baaleetti raawwataa jira, Harargeetti raawwataa jira, bakka itti ajjechaan hin raawwatamin hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Harargee fudhattee ilaaltan torban lama dura Mahammad Amin kan jedhamu qeesaati bahee du'ee ajjeefamee bineensi erga nyaatee boodatti qaama isaa gar tokko arguun danda'ame. Guchii keessatti misirroo ni ajjeefama, namoonni misirroo waliin turan ni ajjeefamu, daa'imni ni ajjeefamti. Wallaggaa lixaatti immoo haalli ta'aa jiru hundumtiyyuu beekamaadha. Amma Deengada Diinshoo keessatti namni du'i sun ajjechaan achitti raawwatame suni boora'uu nageenyaatii fi sochii dheekkamsa uummanni kaaseef illee sababa ta'ee jira jechuun ni danda'ama jechuudha. Kana hundumaa egaa yeroo ta'utti immoo bal'inaan immoo kan irratti xiyyeeffatame godina addaati. Godina addaa keessatti immoo hidhaa jumlaa dargaggoota hedduun guuranii waajjira poolisiitti gashuu bakka hin beekamne tukkaamsu waajjira poolisii tokko ji'a 3 ji'a 4 erga tursanii boodamu waajjira biraa geessu achii kaasanii immoo mooraa waraanaatti geessuu fi dargaggoota mirga heeratti dhiyaachuutii fi beekamtii seeraa argachuu isaaniillee daangessanii dararaa addaatiif yeroo itti saaxilantu jira jechuun ni danda'ama jechuudha. Walumaa galatti dhiittaa mirga namoomaa bal'aa ta'etu Oromiyaa keessatti jira. Kun immoo duumessaa'uu dheekkamsa uummataatiif sababa ta'ee jira jechuudha yeroo ammaa kanatti. Haa ta'u guddaa galatoomi lammii egaa qabatamatti kutaalee Oromiyaa bal'oo keessa maaltu akka jiru ragaalee hedduu bu'uura godhachuun nuuf dhiyeessiteetta guddaa galatoomi. Tanii haa ta'u guddaa galatoomi. Ayyan daawwattoota keenyaaf kolfiin isin gaafadhaa. Mee Idris atoo dhimma kana akkamitti ilaalta gaa Dr. Henok wannoo isaatu jalaa addaan citeen ze'a. Hinuma deebi'a kan jedhuun abdii guddaa godha. Mee ati yoo fageenya irra jiraattu Oromiyaa xiqqoo keessa jiraatta. Mee dhimma kana irratti akkamitti ilaalte yookiis akkamitti taajjabde waan Oromoof Oromiyaan itti jirtu isa kana gaafansi jedhu torbanuma dabarsine kana keessa immoo as magaalaa lakkuusee kutaalee Amerikaa bal'oo keessatti diddaan yookiis mormii guddaan Black Lives Matter kan jedhu akka ajandaatti ta'e yogguu poolisiin nama ajjeesu yookiis nama reebuun agarru haa ta'u garuu biyya keenya keessatti immoo faallaa isaatu ta'aatti jira akkuma lammiin amma nutti hime sabateedhaaf isa kana bu'uura godhattee waa'ee biyyaa irratti odeeffannoo hagamii qabdaa isa kanaafoo maal jetta isa booda kallattiidhaan mala furmaataa maali kan jedhutti dabarraa akka jirutti illee lammiin nuuf ibseera waan ta'eef obbo Idris. Yaa jalqaba obbo Lammiin galatoomu biyya keessaa waan jiru live waan achi jiruuf nu gabaasuu isaatii fi gaa kun akkuma inni jedhe uummanni keenya waggaa dheeraaf qabsaa'aa ture keessaa waggaattan 5 darban kana qabsoo hadhooftuu geggeessee sirnya duraan biyya san bulchaa ture qabsoo ummataatiin aangoo irra kaasuun danda'amee jira. Warri kun immoo warri hadha biyya bulchaa jiran kun karaan uummanni deemne sirriidha. Mootummaan darbe kun mootummaan EPRDF shororkeessaa ture. Kanaafi wanni tarkaanfii mootummaan waggaa 27 fudhachaa ture sun dogongora san irraa barannee jirra.
mootummaa jijjiiramaa ijaarreen sagalee uummataa dhageeffannee gara uummanni fe'utti ceesisna jedhanii uummata amansiisanii karaa saniin uummannis amanee yeroo ce'umsaa isaanii kennee aangoo fudhatanii turanii. Haa ta'u immoo eega aangoo qabatanii booda gochaanonni isaan raawwataa turanii mootummaan sun gochaanis amala waan hin jijjiiratin jijjiiramni amala akka hin dhufin waan argisiisuun ta'aa ture. There was a state of confusion. Waggaa lamaan darbe kana akkuma lammiin kaasee namni gariin tarii wanni kun adeemsaa yeroo ce'umsaa kana keessatti rakkoo mudachuu uumama malaa jarri kun intenshinii magaarii qabu garasitti nu ceesisu waan jedhuu fi namoonni callisanii ilaalaa turani. Namni gariin immoo mormaatuma ture kun deeggaraas ture. Haa ta'u immoo wanni kun amma foogiin kun kiliir ta'aa dhufe duumessi kun qulqullaa'aa dhufe jechuudha. Yeroo gabaabaas mootummaan kun ejjennoon isaa garamitti nuun deemaa jira. Akkuma jedhan san fedhii uummataa fudhatanii understanding godhanii karaa dimokiraasiitti karaa walqixxummaa sabaatti karaa nagaa biyya san ceesisu moo akkuma dur baratan san humnaan biyya san bituuf deeman waan jedhu amma sirritti mirkanaa'ee jira jechuudha. Amma inumaayyuu kan argamaa jiru mootummaan kun waan kaleessa hir'atee uummanni gaafatee miti. Waanuma kaleessa lafa san irra jiru waan kaleessa uummanni sun argate mirgoota xixiqqoo kaseeraa feeraan tumamee gara hojjatti hiikkaminis dabalatee waan san sharafuu jalqabeera jechuudha. Inni guddaan biyyiti tokko kan ijaaramtu heeraani. Saboonni uummattoonni adda addaa walitti dhufanii intarastii adda addaa qaban walitti dhufanii heera tumatanii yoo heerri sun hojjaarra kan oolle yoo heerri sun tuqame foormaalii biyyi sun hin jirtu jechuudha. Amma mootummaan Dr. Abiyyi kun gara aangoo eega dhufe tarii Dr. Henook nama seeraa waan ta'eef sirriitti ibsuu danda'a. Heera biyyaa konstituushinii andarmaayin gochoo jalqaban. Heera san diiguu irratti hojjechaa jiran jechuu agadha. Heerri kun mirga sabaaf sablammoota at least wajjarrallee oolchuu baate barreeffamaan waan jiruuf uummanni Oromoo kan qabsaa'eef heerri kun hojjettaa hiikamu wanni fooyya'uu qabu. Karaa heera eeggateen karaa seeraatiin intarastii ummataatiin marii ummataatiin haa fooyya'u waan jedhu kaasaa ture uummanni Oromoo. Garuu mootummaan kun eega gara aangootti dhufe mootummaan Dr. Abiy seera kana tootaalii andarmaayin gochoo seera kana jissuuf yaaluu mirga sabaaf sablamnoonni qaban kana irra ejjechoo fi federeeshinii maqaan qara lafa jiru sana andarmaayin gochoo yookaan jiksuu garasitti deemanii kun immoo ka uummata biratti dheekkama guddaa kaasaa jira. Akkuma ati beektu guyyaa 2-3 dura karaa seeraan alaatiin seera fooyyessanii aangoo dheereffatanii amma immoo aangoo barcummaa nu jala qabaa jechoo jalqabanii jiranii. Uummanni immoo du'aa jira. Gaafiin uummata baay'eedha. Gaafii lafaattu jira, gaafii mirgaattu jira, gaafii hojjaattu jira, waa baay'eetu jira. Kana keessaa gaafiin uummata Oromoo tokkollee hin deebine. Waan qara qabutu dhabamaa dhufaara malee wanni tokkollee hin deebine. Kanaafi amma tarkaanfii hunnaatti haguma dur gaafa waggaa 27 wayyaaneen biyya bulchitu san sossobanii seera gara ofii ta'anitti hiikkatanii kaanonnoo jedhanillee dhiisanii amma hunnaan qofa isin bulchina jedhanii waan suukkanneessaa yeroo 21st century kana keessatti silaa ilmi namaa arguullee hin qabne mana qotee bulaa hiyyeessaa gubuu nama ilmi kee bosona seena jedhanii gabbaasanii haadhaaf abbaa ajjeesuun nama mana hidhaatti seera jala jiru mana hidhaa keessaa baasanii karaa irratti ajjeesuun wanni akkanaa kuni waan baay'ee nama suukkanneessu. Akkuma tuu kaasuu yaalte ka 7-3-4 dura as Minisootaa kanatti poolisii gurraacha tokko nama gurraacha tokko poolisiin adiin morma irra ejjatee ajjeesuu isaatiin jeequmsa guddatu ka'e. Ameerikaa qofa keessatti hin taane wanni kun babal'achaa deemee gara Awurooppaas ce'ee jira. Kun kan argisiisu maali? Carraan ilma namaa feetiin ilma namaa walitti hidhata addunyaa kanarratti. Addunyaan tun walitti dhiyaataa dhufaa jirti akka ganda tokkootti. Kanaafi sarbiinsi ilma namaa mirga dhala namaa bakka tokkotti uumamee bakka biroottis nama hin quuqaa. Injustice somewhere waan jedhamu kuni bakka birootitti illee nama hin kakaasaa. Kanaafi dhiyeennaan hordofaa jirra odeeffannoo guutuu akka lammiin qabu kana soo argachuu baanne mootummaan sun karaa dogongoraa irra jira. Kun uummanni kanaaf fincila kaasee jira. Tarkaanfii fudhatan kun sirrii miti. Gara fuulduratti uummanni hagan mirgi isaa kabajamutti akkuma duraa sana akkuma beekamu sani mirga ofiitiif falmachuun dirqama uumaati. Waan uumaan nama dirqamsiisu uummanni akkuma duratti weellisaan jedhe san tokko ta'ee ijaaramee ol bira dhaabbatee mirga ofii falmachuu qaba waan jedhu kaasuu barbaadeen. Tole, galatoomi obbo Idris
Mee Dr. Henok akkuma galteef nuuf ta'uttidha kan yaadota kaasaatti jirru waan Oromoof Oromiyaan yeroo ammaa kana keessa jirtu akkamitti madaalta yookiis xiinxalta isuma sanarraa waanuma jalqaba gaafadhe lammiidhaan jechuudha. Sanarratti mee koomentii nuuf godhi tarii konnekshinii kee ciccitaa jira maal akka ta'e beekuu baaddus. Galatoomii itichaa. I hope sagalee kiyya dhagaa. Oh, Doctor. Hello? Hello? Ajeen daawwattoota keenya rakkoo teeknikaan mudachaa jiruuf of kolfii guddoon isin gaafadhaa egaa tamsaasni kallattiidhaan kan darbaatti jiru yeroo adda addaa rakkoon teeknikaan mudata. Isa kana immoo al tokko waraabee al lammaffaa immoo qilleensa irra oolchuuf rakkoo waan ta'eedhaafan akkas godhe. Kanaaf of kolfii guddoon isin gaafadhaa. Meegaa Dr. Henok yoo deebi'ee dubbachuu danda'e yoo hin dandeenye garuu kallattiidhaan maree keenyatti kan dabarru ta'a. Dr. Henok nageessa tolega meegaa wannootuma jiru kana bu'uura godhannee lammi yeroo darbe dhimma gabaasa Amnesty Internationalii atillee tuqxeeti jirta garuu akkaataa itti aktiivistoonnis ta'e namoonni waa'ee Oromoof Oromiyaa hin dubbanna jedhan ergasii booda itti ri'aakti godhaniif isa dura immoo sochii ture atumtuu madaalteenuuf kaasteetta tarii gabaasni sun afaan Ingiliffaan kan barraa'ee gabaasa sana immoo yeroo kee aarsaa gootee gara afaan Oromootti akkasitti hiikuu keef asumaan carraa kanaan maqaa warra nu daawwatuuf galata guddaaf ulfina guddaan siif qaba. Galanni kee bilisummaa haa ta'u jecha mee qabiyyeen Amnesty International baase suni maali wantoota murteessoo taate qabxiidhaan tarii daawwattoota kootti nuuf himee yaada ijoo ishee sana otoo nuuf kaaste jedheen carraama kanaan. Galatoome ibsi Amnesty International baase godina Oromiyaa keessaa godina lamarratti akkuma kana immoo naannoo Amaaraa immoo godina lamarratti kan xiyyeeffatedha. Ani kan naannoo Oromiyaa irratti kan godina Gujii irratti xiyyeeffatame sana irratti dubbachuu barbaada. Ibsi sana keessatti irratti kan xiyyeeffatame dhiittaan mirga namoomaa Oromiyaa keessatti raawwataa jiru kun guutummaa guutuutti kan calaqqisu osoo hin taane akeektuu bal'ina dhiittaa mirga namoomaa Oromiyaa keessatti raawwataa jiru kan agarsiisu jechuun ni danda'ama jechuudha. Akkuma nuti beeknu egaa sila kaasuudhaaf yaale godinoota kibba Oromiyaatii fi lixa Oromiyaa irratti komaandi poostiin Disembar 20,2018 irraa kaasee labsame humna waraanaatiin yookiin immoo bulchiinsa waraanaa jala jira jechuun ni danda'ama jechuudha. Achi keessatti dhiittaan mirga namoomaa daangaa darbee kan harka waraanaatti raawwatamaa ture bal'inaan raawwatamaa ture jechuun ni danda'ama. Keessumaa Gujii keessatti gara jalqabaa manneen uummataa hedduu gubatanii uummanni dirqamaan qe'ee irraa buqqa'ee gara gandootaatti yookiin immoo magaalaa xixiqqootti geeffamee akka qubachiifamu ta'ee motorsaayikiliin dargaggoota irraa saamamee dargaggoonni hedduun mooraa waraanaa Xoollaa fi Sanqalleetti akka hidhaman ta'amee dubartoonni gudeedamanii namoonni qe'ee isaan irratti ajjeefamanii maanguddoo dabalatee jechuudha. Namoota aadaa gadaa dabalatee ajjechaan raawwataa turuusaa sanatu bal'inaan Amnesty International xiyyeeffannoo itti kennee qorannoo irratti geggeesse jechuudha. Qorannoo geggeessana keessatti namoota 80 kan dubbise. Isa keessatti namoonni isaan dubbisan sun immoo kanneen dhimma sana siqeenyaan beekan akkuma kan immoo maatii miidhamtootaa TV warroota yeroo sana rakkoon sun yeroo uumamu yookiin immoo ajjechaan sun yookiin gudeeddeen sun yookiin immoo saamichi sun yeroo raawwatu warra ijaan argan ragaa qabatamaa qindeeffachuudhaan Amnesty International kan baasedha jechuudha. Ibsa Amnesty International baase sun dhiittaa mirga namoomaa Oromiyaa keessatti raawwataa jiruu fi
calaqqee yookiin immoo akeektuudha malee guutummaa guutuu yakka yaawwataa jiru sana kan ibsu miti. Sababni isaa tokkoffaa akkuma hundi keenya iyyuu beeknu dhaabbanni akka Amnesty International ibsa akkasii baasuudhaa fi qorannoo geggeessuutu irra jiraata. Qorannoo geggeessuuf immoo bakka hundaarraa ragaa argachuu, bakka hundaarraa research geggeessuutu isaan irra jiraata. Ragaa qabatamaa fi dookumentii gahaa qopheeffachuu isaan irra jiraata. Kanaaf malee kan guddi jedhatti xiyyeeffatanii lixa Oromiyaas haa ta'u, kibba Oromiyaa irratti akkuma kanammoo Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti waggoota lamaan darban kana ajjechaa hedduun raawwatamee jira. Gudeeddiin raawwatamee jira. Qe'een qonnaan bultootaa gubatee jira. Keessumaa namni hedduun kan hin beekne Buunoo Boddellee keessatti yeroo tokkotti manni qonnaan bultootaa 280 gubatee ture. Dhuma bara 2019 keessa. Wanni suni uummanni keenya naannoo Harargee irraa dhufanii naannoo Buunoo Boddellee keessa waggoota 10 darban kana qubatan suni maaliif akka ta'e illee sababa hin beekamne manni isaanii gubatee naannoo Cooraatii fi Noophaa bakka jedhamutti qonnaan bultoonni hedduun rakkoo adda addaatiif saaxilamaa turan. Sagaleen isaanii illee dhaga'amne jechuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf ibsoota bal'aa dhiittaa bal'aa Oromiyaa keessatti gaggeeffame sana hin calaqqisiisu ibsaani sun. Garuu akeektuudha. Mirgi namaa dhiitamaa jira. Mirga namaa sarbamaa jira. Yakkisuu kanneessaan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jira kan jedhu sana agarsiisuuf malee ibsa guutuudha jennee kaa'uun hin dandeenyu jechuudha. Haa ta'uutii garuu ibsi kun faayidaa guddaa qaba. Maaliif biyyattii kana keessatti Piraayim Ministeeriin biyya kanaa nama Noobeelii badhaafamedha. Biyyattiin jijjiiramatti jirti. Jijjiiramni poolitikaa jira. Abdii gaariitu jira. Gara cehoomsarra jirti biyyattiin gara hiree isheen gara demokiraasiitti deemtu bal'aadha amantaa jedhu ture. Haa ta'uutii garuu miidiyaan haala kanaan dhugaa uummataa haa awwaalu malee lafarra kan jiru immoo dhiittaadha. Sarbama mirga namaati. Sirna abbaa irree ijaaruudhaaf adeemsa deemutu ture. Sana hunda saaxilee jechuun ni dandeenya jechuudha. Ibsi Amnestii kuni akka laayyootti kan ilaallu miti jechuudha. Kanaaf uummata keenyaaf bu'aa guddaa qaba. Warra sagalee dhabeef warra dukkana keessatti da'oo halkan yookiin immoo intarneetii fi bilbilli irraa kutamee bakka sagaleen isaanii hin dhagahamnetti warra ajjeefamaniif, warra dhugaan isaanii awwaalameef, warra maatiin diigameef, warra jireenyi isaanii diigamee fi akka beenyaatti kan ilaalamudha jechuudha ibsi suni. Kana qofaa immoo otoo hin taane addunyaan ija isheen ittiin mootummaa kana ilaaltu yookiin immoo leensi isheen ittiin mootummaa kana ilaaltu jijjiiruuf illee bu'aa guddaa kan qabudha jechuudha. Walumaa galatti ibsi sun bu'aa guddaa uummata keenyaa fi siyaasa biyya keenyaatiif qaba jennee amanna jechuudha. Tole galatoomi Dr. Henok deebiteetta waan ta'eef gaaffii koo dhageessema addaan cite sabateedhaaf mee haala Oromoof Oromiyaan keessa jirtu kana ati akka ilma Oromoo tokkoof akka aktiivistiitti siiqinsaan waa'ee Oromoof Oromiyaa fageenya irra taa'ee qoratuu fi jala bu'ee hordofuutti mee akkamitti ilaalta Oromoon namoonni tokko tokko matumaayyuu gara jalqabaa keessa garee bilisoomne jedhuu fi hin bilisoomne jedhutu ture kaawwan immoo yeroo ammaa kana waan biraa bifa biroodhaan agarru Oromoon tarkaanfii tokko gara fuulduraatti kan jedhantu jiru warri kaan immoo waggaa 100 gara duubaatti deebi'uu sirna nafxanyaa leellisuudhaaf dirqameera Oromoon kan jedhutu jira tarii Dr. Henok Gabbisaa isa kana irratti maal jedha yookiis yaada maalii qabdame? Galatoomi tichaa hordoftoota kee dhiifaman gaafadhaa sababa ani hubachuu hin dandeenyeen intarneetiin kiyya laaptooppii kiyya irratti ta'e garuu silkii kiyya irratti gargaaramaan jira dhiifama jechaa. Itti fufee ani aktiivistii ofiin jechuu hin danda'u ani ogeessa seeraa barsiisee bulaadha. Ogummaa seeraatiin immoo saba koo nan tajaajila. So aktiivistiin hiikoo biraa qabaachuu danda'a. So I am not an activist. Kan argan jedhee gaaffii ati kaaftee fi nama waa'ee bilisoomne irraa hin bilisoomne keessa seenuun waan bu'aa qabu natti hin fakkaatu. Maaliif hiikoo bilisummaatii fi akkaataan waa'ee bilisummaatti hubannu adda adda ta'uu danda'a. Bilisummaa is not an overnight concept. Bilisummaa jechuun bifa adda addaa qaba. Psychologically bilisummaan jiraachuu danda'a xiinsammuudhaan. Physically lafaan. So Oromoon bilisoomuu jechuun Oromoon gaafa nyaatee bulu lafa isaarratti gaafa ijajjatu siyaasa isaarratti gaafa ijajjatu nama ofiin filateen gaafa siyaasa geggeeffatudha. Kun immoo it's a process. So har'a lafaa kaanee waan biltsiginnaan narrative binary uumanii bilisoomne irraan bilisoomne jechuudhaan ajandaa isaan geggeessaa turan keessa uummanni Oromoo play out godhe sun dogoggora. So achirratti yaada kennuun barbaachisaa miti.
Haa ta'utii waan tokkoon dubbadhu akka nama dhuunfaa tokkotti. Kunis maanni waggaa 2 dura gaafa wayyaaneen aangoorraa gaafa buutu Oromoo Protestiidhaan abdiin nama maraaf dhufe Oromoofis abdii dhufe saboota adda biraadhaafis kanneen mootummaa wayyaaneetiin mormaa turaniif abdiitu ba'e aduutu ba'e. Aduun kun maal fakkaata ture? Hundumtuu dirreen qabsoo Oromoo Oromiyaa irra akka ta'e uummanni Oromoo hooggantoonni Oromoo Oromiyaa irratti akka falmachuu danda'an karaatu baname. Tokko lammaffaan maqaa Oromoof Oromummaadhaan aangawoonni yookaan immoo hooggantoonni Oromoo kan hidhamaa turan mana hidhaadhaa ba'an. Dur Oromoon Oromoo hubataa waan taateef shororkeessaa gaafa jedhamtu jedhamtee hidhamta. Lammi beenyaa shororkeessaa jedhamee gaafa wayyaaneedhaan hidhamaa ture konshaasii Oromoo kasabboonaa waan tureef. Kun Oromoo kuma hedduutu jira. Sun jijjiiramee biyyi kun gara sirriirra eegaltee jennee hundumtuu abdii godhate jechuudha. Muummichi ministeeraa yeroo ammaa kan aangoorra jirus wanti inni lafa kaa'e tokko maanni kaayyoon koo filannoodhaan isin ga'uudha. Filannoodhaan geenyee biyya kana gara tokkotti ceesisuudha. So that was a fair deal. Adda bilisummaa Oromoo biyya keessa seenee galmeeffamee sartifikeetii fudhatee filannoodhaaf of qopheessuu eegalee waajjira banatee haala jijjiiramaa sanatti amanee jaarman adda biraanis ofeekoonis yookaan immoo kaafaa'oonis paabaa'oonis hundumtuu akkasitti deemame jechuudha. But diilii kana keessatti wanti murteessaan ture tokko mootummaan kun ji'a 5 ji'a 6 booda bifa jijjiirrachaa dhufe. Bakka duriitti deebi'aa dhufe. So maaltu ta'aa dhufe jechuudha. Mootummaan kun akka uummata kanaaf furmaata kan taane immediately hubatan. Mootummaan kun uummata kanaaf, uummata Oromootiifis, uummata adda biraadhaafis furmaata ta'uu hin danda'amu erga jedhame maal furmaati kan jedhu mootummaa kana aangoorraa kaasu. Mootummaa kana akkamiin aangoorraa kaasta kan jedhuuf immoo mariin gaggeeffamaa ture. Filannoon kun filannoo dhugaas haa ta'u, filannoo sobaas haa ta'u, filannoon dhufaa jiru jira. Kanaaf qaawwaa xinnoonsee jirti karaatti mootummaa kana aangoorraa kaasuu dandeenyu. Filannoo kanatti Oromoon of hundeessee adda bilisummaa Oromoo, kaafaa'oon, paabaa'oon Oromoo ijaaranii waajjira bananii Oromoo yoo qopheessan akka mootummaan kun filannoo hin hanneef sochiin hamma tokko godhamuu hin danda'ama. Abdiin jedhu ture. Anis personaalitti naman. Innumaayyuu kanaan utuu deemamaa jiru mootummaan kun dhumarratti koovidiidhaan wal qabatee haa ta'uu hin ta'in filannoo waanta jedhamu hafe. So that is a turning point. Mootummaan filannoo gaggeessuu hin barbaanne, mootummaan abbaa irrummaatti waggaa tokko keessatti deebi'e, mootummaan uummata Oromoo yeroo jalqabaatiif xiyyaaraan rukute, yeroo itti miidiyaan Oromoo kamiyyuu dubbachaan turretti jalqabaan dhaloota nama naannoo sanaa waan taaneef bilbilaan maatii keenya hordofaa gabaasaa turre. It's on the record Facebookii keenya irratti. So yeroo kanatti mootummaan uummata isaa xiyyaaraan rukutu, yeroo itti jaarmoonni siyaasaa garbaan afaan guutanii haasa'uu hin dandeenyetti uummanni haasa'achaa ture. Uummanni Wallaggaa qofaatti adda ba'ee ifaan irratti cufamee, intarneetiin irratti cufamee, mana duukkanaa keessatti balballitti cufamee tumamaa ba'e. Miidiyaa adda biraan kan hordofne. Namoonni garbaanis iddoo biraadhaan iyyine hin kaane. Haa ta'uutii yeroo isaa darbee sadarkaa kanarra ga'ame. So maaltu hubatame? Abdii xinnoon kan irra kaa'atamee ture filannoodhaan mootummaa kana jijjiiruu kan jedhu filannoon ni hafe. Mootummaan kun dhibbeentaa dhibba abbaa irrummaatti jijjiirame. Miseensota adda bilisummaa Oromoo, miseensota kaafaa'oo, miseensota paabaa'oo, waajjira ajjeesuu, hidhuu, dararuu, waajjira isaanii cufuu akka isaan loyal opposition duwwaa ta'anii falmiidhuma qofa opposition yookaan mormituu fakkaatanii akka isaan umurii isaanii fixaniif qofa disabilii godhee lafa kaa'uu barbaade jechuudha. So kanatu hubatame. Kun kan hubatame it's a recent episode kun. So dhumarratti maaltu dhufe Amnesty Internationaliin gabaasa qorannoo geggeesse yeroo inni jalqabaa kaasee qorannoo geggeessus haga gabaasisuun boottis quba qabna sirriitti. So gabaasni kun maal agarsiise? Naannoo Oromiyaatii fi bakka naannoo Amaaraa Qimaanti keessa ajjeechaan garmalee kan mana murtii malee gocha suukanneessaa kan ta'e mootummaan kun akka geggeessaa jiru jalqabaaf ifa baase. Remember gaafa muummichi ministeeraa aangootti dhufu Amnesty Internationaliin kan harka walitti rukutee welcome godhee kaa'ee dhaggeeffate.
So amma garuu deebi'anii mootummaan kun mootummaa mirga namaa sarbaa jiru ta'uusaa gaafa himan this is a big success. Documentation guddaadha. Sanada ragaa guddaadha jechuudha. So sababa kanaatiif yeroo ammaatti Oromoon kan inni irra ga'e kaleessa dheengadda waan ta'aa jiru yoo laalle Baaleetti waan qabe Dinshootti waan qabe yoo laalle naannoo Wallaggaatti ajjeechaa abbaaf haadha ijoollee waraana bilisummaa Oromoo joinii goote jechuudhaan abbaaf haadha ajjeesuu kana yoo laalle tuffiin uummata kana irratti aggaamamaa jiru yoo laalle waan tokko nutti agarsiisa. These are symptoms. Uummanni Oromoo kan beeku qabu aangoonni siyaasaa kan beeku qaban mirgi namoomaa cabuun it's not the problem. It's a symptom. Maddi rakkoo kana maal jennee yoo laalle gaafa paartiin biltsiginnaa overnight mana maree paarlaamaa keessaa EPRDF'n jijjiiree miseensota EPRDF gaafa miseensa biltsiginnaatti gaafa jijjiiru hin iyyamne hin dubbatamne. Kun a clear violation of the constitution ture yeroo sanatti. Haa ta'u amma paartii uummataan hin filamnetu filannoo isuma abbaa irrummaa isuma authoritarian election dubbachaa jiru. Isuma dur wayyaanii geggeessaa turte kan hin geggeessinetu amma immoo filannoo indefinitely achi butte. Wanti Council of Constitutional Inquiry yookaan immoo koreen calallii heeraa guyyaa lama dura maxxanse mootummaan kun gaafa COVIDin addunyaarraa badeera jedhamee gaafa labsamu labsiin sun immoo mana mareetiin fudhatama argatee gaafa ragga'u which is waggaa 5 ta'uu danda'a, waggaa 10 ta'uu danda'a, waggaa 20 ta'uu danda'a. Yeroo sana filannoo geggeessaa jedha. Innumaayyuu ji'a 9 fi amma ji'a 12 booda erga manni maree raggaasise. Kana jechuun waggaa 1 ta'uu danda'a, 5 ta'uu danda'a, we don't know. So this is called indefinite suspension of election. Oromoon maal keessa jirtem? Oromoon dimokiraasii hawwaa turte waggaa 2 abdii irra kaatanii filannoo kana wal hundeessinee jijjiirama finnaa jennee kan Oromoon yaalaa ture sunis hin badi. Ajjeechaan Oromoo irraan dhaabbanne. Manni Oromoo, manni qotee bulaa Oromoo saamamuun, abiddaan gubachuun, daldalee bulaan Oromoo makiinaa ooffatee, konkolaataa ooffatee gabaa tokko gara gabaa biraa deemuu dadhabuun. Kun hundumtuu rakkoo ta'aa dhufe jechuudha. Innumaayyuu garamitti deemee sirni siyaasaa yeroo ammaa jiru inherently it is against the constitution. Mootummaan aangoo siyaasaa qabatee mootummaa ta'u tokko adda dureedhaan sagantaan siyaasaa isaatii heera sana walii walgituu qaba yookaan heera sana hojiirra oolchuu qaba malee heera sana walii wal faallessuu hin qabu. Sagantaa biltsiginnaa kanaan duras kan nu ilaalaa turre waan gurguddaa lama of keessaa qaba. Jaarmoonni siyaasaa Oromoo akkam hammam sagantaa sana dubbisanii arganii akka ta'e I don't know. Tokkoffaa it's presidential. Clearly against the parliamentary system of the country. Biyyi sun kan ittiin bultu kan lafa kaa'ame uummanni kan itti walii gale sirna parliamentariitti walii gale. Sirni biltsiginnaa sirna presidentialidha. Lammaffaan biyya sana kan uummanni itti walii gale federal system yookaan immoo federalismii sabdanneessaadha. Sirni biltsiginnaa dambii ittiin bulmaataa keessatti unitaristiidha. So kun hundumtuu walitti edamee maal ta'a dhufee jiraachuun uummata Oromoo akka gareetti akka sabaatti gaaffii jala seene. Innumaayyuu namni du'uun, hidhamuun, manni gubachuun, qabeenyaan saamamuun, dubartiin gudeedamuun secondarii ta'ee Oromoon daangaa qabaatee, afaansaa qabaatee, aadaasaa qabaatee akka social and political force tokkotti Oromiyaa keessatti itti fufuu danda'a kan jedhu gaaffii guddaadha. Soft power qabatanii sadarkaa federaalaatti maqaa seera jijjiiruutiin yookaan seera fooyyessuutiin wanti tokkummaa Oromootii fi akkasumas immoo eenyummaa Oromootti irratti hojjetamaa jiru maqaa seeraatiin waan hedduutu jira. Kanatti dabalatee uummanni Oromoo kan beekuu qabu. Dur uummanni Oromoo yookaan immoo jaarmolee siyaasaa Oromoo adda addaa keessaa iliitota yookaan hoggantoota waliin morma yookaan immoo walitti falma ture. Yoo wal dhibdeen jiraate, konfliktiin yoo jiraate, hoggantoota warra gubbaa jaarmee siyaasaa irra jirantu wal dhaba ture. Amma wanti biltsiginnaan fide wal dhabdeen gandaan uummata irratti gadi bu'aa dhufe. Dur adda bilisummaa Oromoo gaafa hoggantoonni gaafa wal falman yookaan gaafa wal lolan sadarkaa hoggannummaatti dhuma ture.
uummanni ammayyuu tokkummaadhaan hafa ture. Wayyaaneen istiraatejii wayyaaneen gargaaramaa turte iliitota yookaan immoo hooggantoota walitti buusuudhaan turte. Kan ammaa garuu gadi bu'ee household level conflictiitu uumame. Wallaggaadhaaf Shawaa wal lolchiisu, Wallaggaaf Arsii walitti buusu, Oromoon Oromummaa isaa dhiisee gandummaa isaa irratti akka kaapitalaayizii godhu, Oromoon waan hin ta'eef hin miidhame utuu hin ta'in Wallagga waan hin ta'eef hin miidhame akka Oromoon jedhu, Oromoo waan hin ta'eef hin miidhame utuu hin ta'in Arsii waan hin ta'eef hin miidhame akka Oromoon jedhu naareetiivii kana gara sanatti puushii gochuu barbaadan jechuudha. So that's what exactly is happening. So yeroo ammaatti wanti personal assessmentiin kiyya Oromoo kan furu gaaffii afaanii nuuf deebi'uun yeroo isaarra waan darbe manatti fakkaata. Walqixxummaa yookaan immoo gaaffii dimokiraasii waa'ee Finfinnee mariidhaan deebisuun yeroo isaarra waan darbe manatti fakkaata. Tokkoof tokko qabsoon Oromoo, falmiin Oromoo, ABO's ta'ii, KFO's ta'ii, PABO's ta'ii yookaan immoo non-political parties ta'ii wanti Oromoon gaafachuu danda'u irra jiru akka sabaatti hireen uummata kanaa maali har'a? Oromoon hiree isaa nama murteessaaf moo ofii murteeffata? Biltsiginnaatu murteessaaf moo ofii murteeffata? So jaarmeeleen siyaasaas sagantaa siyaasaa isaanii walitti coordinate gochuudhaan tokkummaadhaan kan iyyamu kan faarsamu kun it's completely wanta biraa. Tokkummaa jechuun Oromoo keessatti yaadaan wal arguu jechuudha. Alaqaa tokko duwwaa kaatanii achi jala hiriirutu hin taane yaadaan wal jala hiriiruu jechuudha. Wal dubbisuu jechuudha. So kanaan uummanni Oromoo akkamittiin hiree isaa murteeffata? Amma kan chaalenjidii ta'aa jiru hiree uummata Oromooti malee waa'ee mirgaa miti. Of course mirgi hireen dubbii mirgaati. Yeroo ammaatti waa'een Finfinnee irratti federaal irratti afaan Oromoo it's a secondary question. Oromoon exist gochuun jiraachuu dhabuu is a question now. So political leadership in jiru kan hammam proportionally match godha kan jedhus of keessa deebinee ilaaluun barbaachisaadha. Gara biraan kan hubatamuu qabu muummichi ministeeraa or biltsiginnaan saba gara biraa Oromoodhaan ala Oromoo irratti bobbaasanii jiru miidiyaadhaan. Miidiyaan Finfinnee keessaa FM'n maaloon har'a Oromoo akka zaranyaatti leellisa sirbaa oolu, arrabsaa oolu, tuffachaa oolu 30-40 ta'u. Kun hundumtuu Oromoo psychology cabsuudha. Waan sana maachii godhu Oromoon maal qaba? Moo ciljannee complainii goona? I don't know. Kanaaf yeroo ammaatti hireen Oromoo maalirra jirti kan jedhu re-evaluate of gochuun it's the best way to go about. Samboda wanti hundumtuu waa'een afaanii, waa'een lafaa, waa'een dimokiraasii, waa'ee walqixxummaa Oromoon ofii deeffata. Habashaaf nafxanyaa waliin taa'ee afaan kiyya afaan federaalaa naa godhachuun it has never been fair. Hundi keenya tarii kanni kanaan dura dubbii afaan federaalaa jennee dubbannuuf haaluma qabsoo biyya yeroo sanaatiif jedhameeti malee kana booda gaaffii afaan federaalaa gochuu Oromoodhaaf Habashaan deebisuu hin dandeessu. Fedhii isaas hin qabu. Oromoon akka biyyoolessaatti murtiidhaa fi falmii fi marii adda addaa keessatti akka hirmaatu hin barbaadamu. Yaalleerra argineerra. So anaan kana natti fakkaata assessmentiin kiyyaa jechuudha. Tole, ayyeen daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaasporaa Miidiyaa ODM marii taasisaatti kan jiru immoo haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa bu'uura godhachuun tarii ilmaan Oromoo kunneen maal jedhu isa jedhu irratti keessumaa waan galtee ta'u maal dhaamu inni kun immoo tarii jaarmiyaalee siyaasaa Oromoofis ta'e qaama biyyattii bulchaan jira teessoo olaanaan qaba jedhuufis kallattiidhaanis ta'e kallattiidhaan dhaamsa jabduudha kan jedhuun abdii godha keessumaa yeroo ammaa kanatti kutaalee Oromiyaa badhoo keessatti hiriirri mormii jabaan gaggeeffamaattidha kan jiru isa kanaan immoo namoonni aarsaa jajjaboo kaffalaatti illee jiru kanaaf kanneen fakkaatan taajjabaattidha kan nuyi jirru isa kana bu'uura godhachuun keessummoota koo kan ta'anii lammii beenyaa Finfinneerraa obbo Idris Nagoo as Oromiyaa xiqqoo Minisootaarraa Dr. Henok Gabisaa Waashingten irraati kan isaan dhiyaatanitti jiranii mee gara dhumaa irratti egaa isin akkaataa itti waan Oromoof Oromiyaan itti jirtu kana dubbattaniitu
Haa ta'u egaa Oromoon kaleessas hiriira bahee aarsaa kaffalee qaama ta'e gara aangootti fideera. Ammas bifa biraadhaan aarsaa baasuudhaaf kan inni qophaa'atti jiru, aarsaas baasaatti kan inni jiru. Mee kanaaf kanneen biroo ilaaltanii gaaffiif deebii keenya egaa sa'aatii dheeraa kan fudhanne jalqabumaa daawwattoota keenyaa waadaa galeera sabanteef akka ta'utti ibsitaniittu Oromoon asitti reebamee, asitti ajjeefamee, asitti hidhamee Oromoon umurii manuun beeknuutiin kaasee taateen kun Oromoo irratti ima mudata waanuma aadaa ta'e yookiis immoo waanuma hireensaa Oromoof kenname wayii tokkos namatti fakkaata si'a tokko sabaaf sablammiilee biyyattii jiran keessaa inni guddaadhaan inni saba bal'aadhaa qabeenya uumamaan badhaase baay'ees qabna jennee yeroo baay'ee hin dubbanna Oromoon ta'us garuu guddummaan keenyas ta'e yookiis immoo qabeenyaan keenyas nuuf akka eebbaatti otoo hin taane waan abaarsa ta'e wayiitti tokkotti illee taajjabuun hin danda'ama maaliif reebamuu hidhamuu biyyaa baqachuutu baay'ata. Mee isa kana bu'uura godhannee lammii gara keettan deebi'aati. Malli furmaataa maalidha jettee yaadda? Atis egaa biyyuma bakkeerraa gara biyya keessaatti galtee filannoo kana akkuma amma Dooktar Henook Gaasellee abdii guddaadhaan eegaatti turtanii sochiilee tokko nama gochuudhaaf yaaltaniittu. Amma yoo ilaalle jaarmiyaalee Oromoon qabdu gurguddaa yoo fudhanne kanneen akka KFO akkasuma immoo ABO'dha. Dabballoonni keessan yookiis miseensonni keessan iddoo garaagaraatti hidhamuu, waajjiraaleen keessan cufamuu, saamamuu kanneen illee taajjabaatti jirra sabateedhaa fi abdii maaliitu jira amma malli furmaataa maalidha jetta? Mee ishee kanarratti gabaabsi akka nama hundumaaf gadutti nuuf dhaamee achumaan qophii keenya xumurra. Gaaffiin kun sadanuma keessaniif jechuudha. Mee lammii sirraan eegala. Ayee galatoomi gara uummata Oromootti gaarumnu uummanni Oromoo saba guddaadha. Addunyaa kanarratti sabni yuunifoormi ta'ee hanga Oromoo baay'atu baay'ee xiqqaadha. Kuni hiree guddaadha uummata Oromootiif qabeenya guddaadha. Lakkoofsi poolitikaadha addunyaa kana keessatti. So Oromoon sabni amma kana guddaa ta'e kuni sabni kabajamaan kun hiree isaa xiqqeessee ilaaluuti hin qabu. Bakki isaaf malu bakka inni amma irra jiru miti. Bakka inni irra tures miti jechuudha. Uummata keenya kana gaafa ilaallu uummanni Oromoo hidhamuudhaaf, du'uudhaaf, gidirfamuudhaaf, ari'atamuuf, cunqurfamuu fi harka abbootii irreetti rirriitamuudhaaf miti kan inni dhalate. Oromoon saba kabajamaa, saba guddaan kun addunyaa kanarratti mirga isaa kabachiifachuu yoo darbee addunyaa kana keessatti uummata gumaacha guddaa saboota addunyaa kanaatiif ta'uu danda'u ta'uutu irra jiraataa jechuudha. Har'a uummata kanatu cabee uummata bakka kana isaaf malutu cabee gidirfamee harka namoota xiqqootti, harka murnoota xiqqootti, harka warra qawwee qabaniitti kufee hireensaa hidhaa akka waan haati Oromoo mana hidhaatti dhaltuutti yeroo inni itti rakkuudhaaf uumame qofaa waan fakkaatu tokkotu jira jechuudha. Rakkoo kana keessaa uummata Oromoo baasuun baay'ee barbaachisaadha. Rakkoo kana uummata Oromoo baasuuf immoo uummanni keenya kan inni barbaadu tokkummaa akeekaa, the unity of purpose kan uummata kanaaf barbaadamu. Agartanii yeroo baay'ee amma uummanni keenya wareegama ni kaffala. Warraaqsa gurguddaa uummanni keenya biyya kana keessatti gaggeeffame olaantummaadhaan kan gaggeesse warraaqsa 1960 keessa ta'u kan jijjiirama dargii fides ta'u kan bara 2018 gaggeeffame olaantummaadhaan kan gaggeesse kan dhiiga itti dhangalaase kan lafa itti cabe kan itti gidirfame uummata keenya. Warraaqa yeroo uummanni Oromoo socho'uu irratti mirga isaa falmachuu irratti kan akka Oromoo biyya kana keessatti gatii guddaa baasan jiru. Rakkoo guddaan maali? Warraaqsaa fi qabsoo bulchuu dadhabe Oromoon. Qabsoo bulchuu dadhabuuf isaatiif immoo Oromoon keessumaa illiitiin Oromootii fi kanneen jaarmiyaalee hoogganan instituushinii Oromoo hooggananii dadhaboo ta'utu kana fide. Warraaqsa kun 2018 agarreerra akkamitti akka inni geebaa ture. For example, yeroonni kun warra amma aangootti dhufan kun nuuna nu fudhatanii adeemanii isaanis Oromoodha hiree argatanii yaada Dooktar jedha irratti waliin gallan yeroo sanatti walii galaan turre. Maaliif wal kijibna? Yaadni keenya faca'aa turre yeroo sanatti iyyuu. Nuti illiitii faca'aa yaada faca'aa akeeka faca'aa fi daandii garaa garaa irra deemurra turre.
daandii tokkorra deemuu hin dandeenye. Illiitiin tokko hin taane jaarmiyootaanis tokko ta'aa jedha. Kun immoo hin danda'amu. Tokkummaa gaafa jennu tokkummaan parpasii jiraachuu danda'uuti qaba. Sabni tokko gaafa socho'u galmi keenya eessadha? Eessa keenya dhaabbanna? Eessa keenyarra guyyaa guyyaatti daandii keenya ilaalaa yoo hin deemne bakka keenya dhaabbannu yoo sirnaan lafan kaawwanne akka iddoo sana gahuudhaaf immoo naareeshinii keenya qulqulleessinee yoo dhalootatti hin himne yoo uummata keenya hin fudhachiifne tokkummaa sana ijaaruu hin danda'amu. Tokkummaa sana ijaaruu qofa otoo hin taane qabsoo guyyaa guyyaatti dhalootatti gabbarraa lubbuutti gabbarraa lubbuu isatti gabbarra sanatti immoo deebinee warra taa'ee ijaaramee wal dhaggeeffatee warra wal faana yaa'uutu dhufee butata. This is fact. Dogoggora kanaan dura ture sanaa amma irra deebi'uuti hin qabnu jechuudha. Jaarmiyaa poolitikaa ta'u, instituushinii garaagaraa ta'u, Oromoon akka Oromootti akeeka tokko qabaachuu irra jiraata. Mirga murteeffannaa akeeka tokko ta'uu danda'u ta'a. Garuu akeeka sana wal fudhachiisuu qabna. Kaafawoo keessa jiraadhu, abawoo keessa jiraadhu, baafawoo keessa jiraadhu, civic organization ta'i, nama dhuunfaa ta'i, miidiyaa ta'i. Akeeka Oromoon akka Oromootti lafa kaawwatte sanaa fi amanamaa ta'uutu irra jiraata. Yoo akeeka sanaaf amanamna ta'e kan gargar nu baasu kaayyootu hin taane tooftaadha tarsiimoodha jechuudha. Bakka sana gahuudhaaf karaa ishee kanatu mijataadha, bakka ishee kana gahuudhaaf karaa ishee kana mijataadha jennee kanatti wal falminu malee kan irratti wal dhabnu miti jechuudha. Amma yeroo baay'ee namoonni maal jedhu jaarmiyaaleen tokko ta'uu dadhabanii jedhu. Ispiriitiin sun yeroo dheeraadhaaf uummata keessa hin dadhaaba. Maaliif tokko hin taane jaarmiyaan? Jaarmiyaalee haa ta'u namoonni Oromoo illiitii Oromoo kan tokko ta'uu dadhabee fi akka sabaatti galma tokko seet godhachuu waan dadhabaniifidha jechuudha qabsoo kana keessatti. Galma tokko seet godhachuu waan dandeenyeef yeroo adda addaatti wal buusu, yeroo adda addaatti wal harcaasuu fi akeeka tokko waliin deemuun dadhabame. Amma suni burjaajjiin suni yoo hafe qofa Oromoon akka Oromootti waliin dhaabbattee waliin qabsooftee mirga ishee kabachiifachuu dandeessi. Oromoon bara uummata miliyoona 50 jechuun yoo waliin fincaa'ee iyyuu diina isaa haxaa'ee laga galchuu danda'a jechuudha. Tokkummaa jechuun immoo maali? Fiichkaa tokkoon saara tokkorra hiriiruu jechuudha. Waan biraa miti. Akeeka tokko hiriiruun akeeka keedha taanaan tokkummaa qabda taan akka sabaatti fiichkaa tokkoon akeeka tokkorra hiriirtee kaayyoo keetiif amanamtee kaayyoo keessana galmaan gaachuudha jechuudha. Qabsaa'oo qofa miti, wareegamoo qofa miti. Waan warraaqteef sana, waan qabsoofteef sana immoo bulchachuu danda'uutu irra jiraata jechuudha. Amma nuti qabsaa'uu dadhabne warraaquu dadhabne tun taane warraaqsa kee jira bulchachuu dadhabne amma warraaqsa bulchachuu, sochii bulchachuu, qabsoo bulchachuutti waan Oromoon qabdu bulchachuu irratti hojjechuu danda'uutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf ispiriitiidhaan hafuuraan walitti hiiquu barbaachisa. Akeekaan walitti dhufuu qabna. Malee sobnee waliin kolfinee suuraa waliin kaanee waan biraa goone Oromoo goomsinee tokko taanee irra wanti jedhamu hin jiru. No, that's doesn't work. Akeeka irratti Oromoon tokko ta'uu danda'uutu irra jiraata. Galma irratti Oromoon tokko ta'uutu irra jiraata. Baasee hawaasa keenya gidduu ammayyuu taanaan tokkummaa jabaatu jira hawaasa gidduu. Sikkoo mandoo dhaqi, ittoo bu'anna dhaqi, maccaaftuu lama dhaqi. Bakka hundatti Oromoon hafuura ta'uu qaba akka sabaatti. Tokkummaa Oromoon akka sabaatti tolfate kana cabsuufidha warri isaa lagaan yookiin naannummaadhaan yookiin faayidaadhaan yookiin karaa addaatiin kan isaan seenan sana. Tokkummaa Oromoon akka sabaatti qabu kana gara institutionaaliz gochuun immoo baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Civic organization irraa jaarmiyaalee irraa kanatu eegama. Tokkummaa akeekaa yoo tolfanne akeeka sana irratti yoo qabsoofne qabsoo sana immoo bulchachuudhaa fi galma yoo kaawwanne yeroo gabaa gidduutti uummata keenya rakkoo keessaa baasuu hin dandeenya waan jedhuun qabaa jechuudha. Amma uummanni keenya guddaa keessa galaa jira. Lammi iddoo sanatti waan tokko waan ati kaaste Dooktar Enook illee waan sana dubbatee tarii hiree murteeffannaa kan jiru wayii tokkodha kan isin kaastan. Maal jechuudha hiree murteeffannaa jechuun kun? Jechuun akkaataa garaagaraatti hubachaatti jirraa waa'ee miti keeyyata hiree murteeffannaa irratti fuulleffatame immoo yeroo darbe mata duree dubbii guddaas ture sabateedhaa fi hiree murteeffannaa inni jette maal jechuu barbaadde tarii anis akka daawwataa keetti daawwattoo tokkottis gaaffii ta'uu danda'a waan ta'eef maal jechuu barbaaddeeti tarii dhimma kanarratti Dooktar Enook illee komentii gochuu ma danda'a gabaabsinaa dubbadhu mee wanta kanarratti. Baay'ee gaarii Oromoon saba poolitikaa mataa isaa danda'e qabudha.
saba aadaa mataa isaa danda'e qabudha. Saba biyya mataa isaa danda'e qabudha. Kana jechuun mirga hiree murteeffannaa jechuun waan Oromoon akka Oromootti murteeffachuu danda'u murni biraan dhufee murteessiniif jechuudha. Kana jechuun walabummaa siyaasaa, walabummaa biyyaa, walabummaa ilaalchaa qabaachuu danda'utu irra jiraataa jechuudha Oromoon akka Oromootti. Biyyi kun gaafa ijaaramte dantaa Oromoo irratti ijaaramte. Qawweedhaan cabsanii, qawweedhaan bulchanii Oromoo gara impaayera kanaatti fidani. Kun dhugaadha. Dhugaa kana har'a maaliif dubbachuu sodaanna nuti? Itoophiyaa keessatti Oromoon itti fufuudhaa fi fedhii Oromootiin ta'utu irra jiraata. Yookiin immoo voluntarily associate ta'uu danda'uuti qabdi. Oromoon akkuma bara Minilik sana dhabsanii dadhabsiisanii gadi sukkuumanii ati asuma keessatti cunqurfamuu qabda jedhanii akka waan hireen Oromoo cunqursaa ta'etti irratti fe'uun qabanii jechuudha. Murteeffachuu jechuun maali? Turtii nuti Itoophiyaa keessatti qabnurraa ka'ee haga dantaa siyaasaa, dantaa dinagdee, dantaa hundumaa tikfachuutti Oromoon akka sabaatti ofii murteeffachuu danda'uutu irra jiraata jechuudha mirga hiree murteeffannaa jechuudha. Mirga hiree murteeffannaa gaafa jennu Oromoo irratti ilaalchi siyaasaa, ilaalchi politikaa, ilaalchi waa hundaa humnaan itti fe'amuu danda'uun hin qabu jechuudha. Oromoon kun yeroo hunda yeroo baay'ee beektaa kompleksii garaa garaa uumee nu rakkisee jira. Mirga hiree murteeffannaa gaafa jennu hundumtiyyuu fuudhee fottoquu sanatti geessa. Fottoquunis mirga Oromooti baay'isee. Keeta keessa jira, heera keessa jira, waan heera alaa wanti dubbatame hin jiru. Oromoon nan fottoqa biyya kana keessa jennaan heeratu kenneefi unconstitutional jechuun hin danda'amu waan seera san irraa haqanitti. Kanaaf mirga hiree murteeffannaa gaafa jennu fottoquu qofatu hin taane fottoquun akka oopshinii dhumaatti haa ta'uuti garuu dantaa politikaa dhiibbaa tokko malee itti fe'amuu tokko malee murteeffachuu danda'uudha jechuudha akka hubannaa kiyyaatti. Tole, ayyan daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaadha. Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa guyyaa har'aan lammii biyyaa Oromiyaarraa obbo Idriis Nagoomoo as Minisootaarraa Washington DC irraa immoo Dr. Henok Gabbisaa waliin kan turtii taasisaatti jiru haala Oromoof Oromiyaan keessa jirtu bu'uura godhachuun tarii dhaamsa Oromummaa isaanii maal qabu kan jedhu irratti kan isaan yaada kennaatti jiranii. Egaa gaaffiif deebii keenyas gara xumuruutti deemaatti jirra. Mee obbo Idriis gara dhumaatti egaa yaaduma dhumaatti kennaatti jirtu Dr. Henok sittan deebi'an of kolchi na ugurteen jedhiin guyyaa jalqabaa miidiyaa koorra dhuftee kanuma ammoo akkanan abaarree carraa kanaan garuu yeroo darballee ibseera Dr. Henokiif kabajaaf ulfina guddoon qaba. Miidiyaan koo ofishaalii akka Secretary of State akka galmaa'uuf nama gahee guddaa naaf taphatee hirriba isaa dhabee na gargaare keessaa nama tokkodha. Kanaaf maqaama warra daawwatanii guddaa galatoomsi jechuun barbaada Henok. Kanaaf na of kolchi. Obbo Idriis mee haala Oromoof Oromiyaan keessa jirtu bu'uura godhattee maal gorsita yookiis maal dhaamta akka ilma Oromoo tokkootti osoo maal ta'e yaadda mee isa kana maaltu sitti dhaga'ama qofaa kee gaafa ciistee kaatu Oromoon otoo akkas godhe jettee waan ati yaaddu tokko maaltu jira kan daawwattoota keenyatti himtu. Galatoomiiticha gaafii murteessaadha inni kuni haalli amma Oromiyaa keessatti Oromoof Oromiyaa irra deemaa jiru kuni maalirraa gidiraan kun ajjechaan dararaan kun waan jedhu manni keenya sirriitti hubachuu qaba. Waan Oromoon ilaalcha siyaasaa yookaan political ideology addaa qabuuf moo waan Oromoon yakka dalageef moo waan Oromoon interestii addaa qabuuf moo maalidha especially inni ammaa kun waan jedhu irratti Oromoon sirriitti waan kana gad fageenyaan xiinxaluu qaba yaadaan. Wanni amma deemaa jiru kun waan biroon hin targeeffanne yookaan waan biraan akka kaayoon isaa Oromoof Oromummaa dadhabsiisuudha. Especially yoonni amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru Oromummaa balleessuu, Oromiyaa mancaasuu yookaan diiguu. Kanaaf namoonni har'a key position mootummaa kana keessa Dr. Abiy wajjin qaban ilaalchi isaanii maal fakkaata? Paartii siyaasaa kamtu isaan deeggaraa? Namoota akkamittu isa bira dhaabbataa waan jedhu clearly ammuma haguma dhiyoo kana gaafa isaan seera kana hiikanii angoo isaa dheeressuuf deemaa jiran eenyutu paartii kamtu isa cinaa hiriire? Eenyutu isa wajjin dhaabbatee namoota akkamittu isa wajjin jira waan jedhu Oromoon gaffageenyaan laaluu danda'uu qabaa jechuu barbaadaan. Kun maal sitti argisiisa? Har'a Wallaggatti namni waggaa 2 dura du'aa jira, Gujittis namni waggaa 2 dura du'aa jira. Wanni kun babal'achaa dhufaa jira.
kun ka taargeet godhee political ideology miti garaagarummaa namoonni ilaalcha siyaasaatiin qabanii miti. Taargeet ka gochaa jiru Oromummaadha. Yoo ati Oromoo taatee sirna kana keessatti wanni seera kana heera kana diiguuf deemaa jiraniif wanni argitee seera kana jijjiiruuf tattaafataa jiraniif taargeetiin isaanii inni guddaan Oromummaa dadhabsiisuudha. Oromummaan immoo kan Oromoo hundaati. Biyya biltsiginnaa keessa jiraadhu deeggaraa yookaan miseensa kafaa'oo ta'i miseensa abaa'oo ta'i wanni Oromoo taargeet godhe hundi oolee bula malee nama hundaa Oromoo hundaa miidhuuf deemaa jechuudha. Kanaafi sirni amma jarri ijaaruuf abjataa jiran kun sirna Oromoo akka sabaatti Oromoo ta'uu keetiin qofa waan uumamaan argatte dhabamsiisuu barbaadu jechuudha. Kun immoo oolee bulee har'a Wallaggatti xiyyeeffatee nama baay'ee ajjeesuu danda'a, boru Arsitti xiyyeeffatee nama baay'ee ajjeesuu danda'a. Ati miseensa biltsiginnaa ta'ii, deeggaraa biltsiginnaa ta'ii yookaan waan feete godhii fi Oromoo ta'uu keetiin garuu oolee bulee gaaf tokko sirra ga'uun isaan hafu. Kanaafi waan akka sabaatti taargeet godhee uummata keenya miidhuuf deemaa jiru kana akka sabaatti hafuu dhaabachuun barbaachisaadha. Kanaaf ati bakka feete dhaladhu, amantaa feete qabaadhu, ilaalcha ideoloojii politikaal, ilaalcha siyaasaa waan feete qabaadhu, wanni kun taargeetiin isaa Oromoo waan ta'eef Oromoon hundi harka wal qabatee ijaaramee akka duratti Dr. Enoch kaasuu yaale sanatti sirriitti ijaaranii waan deemaa jiru kana hubatanii hafuu dhaabachuun mirga ofiitiif falmachuun waan uumaanillee neechuraalii ilmi namaa qabu waan ta'eef kanaaf uummanni Oromoo dammaquu qaba. Garamitti deemaa jiru waan jedhu kana sirriitti ilaaluu qaba. Including dhalattoota Oromoo, namoota Oromoo mootummaa kana tajaajilaa jirtan hundi deebitanii yeroo nuuf laaltan waan gahee naf fakkaata. Nama waan ammaan kana gabaasa Amnesty International asu waan deemaa jiru. Viidiyoo ati duran nu argisiiste kan mana hiyyeessaa mana qotee bulaa gobansan waan argetti ta'e waan guyyaa lama sadii dura Wallagga keessatti ta'e kana yoo laaltu waan akka Oromootti dhaabannee yaaduu qabnuu fi ofirra deebinee of laaluu qabnu ta'uu isaa sirriitti uummanni keenya laalee wal bira dhaabbatee waan kana mormachoo fi dura dhaabbatanii ofirraa qollifachoo waan qaban waan qolachoo qaban jedhu dhaamsa dabarsuu barbaadeeti iticha. Tole obbo Idris guddaa galatoomii Dr. Enoch I think lammiin biyyarraati kan inni galee addaan citensaa connection isaa haa ta'u mee ati akka ilma Oromoo tokkotti waan Oromoo kanan barreessita hin katabdaa hin xiinxaltallee yeroo adda addaadhaa mee waanuma Oromiyaaf Oromoo gidduutti deemu bu'uura godhattee maal dhaamta gara dhumaarratti durallee kaasteetta garuu waanuma fala ta'utu yeroo ammaa kana barbaachisa as dhaamne achi miidhamnee sanarrayyuu egaa sun dhugaadha dubbachuu fi qabna jechuu qabna maal dhaamtamee maaltu furmaata jetta gara dhumaarratti. Galatoomii itichaa Oromoon yeroo addaa keessa jirti amma. Oromoon bitaa mirgaa dhugaan tokko kan nuyi irratti walii gallu haalli amma Oromoon keessa jirtu kan waggaa 27 darbe gadi miti. Kun akkamittiin akkas ta'e namni kun akkamittiin Oromoo shawwade akkamittiin hunda keenya shawwade as ga'e Rabbi beeka. Haa ta'uuti garuu waggaa lama kana keessatti barachuun qabachuun waan gaarii tokko haala addaa keessa jira. Hidhamuuf du'uuf dararamuuf roorroo qofa miti. Kana booda Oromoon akka sabaatti itti fufuunsa it's questionable. Oromoon yookaan wal waraanee wal fixa wal balleessa yookaan immoo irra mo'atee irra aan ka itti aggaamamee jiru lafa miti amma bara wayyaanee lafa Oromoo saaman aadaan Oromoo badaayyuu miti saaman garuu xiinsammuun Oromoos ni saaman bara wayyaanee amma kana miti ummatichumatu akka sabaatti DXDs akka inni godhuuf irratti hojjetamaa jira. Akka biyyoolessaatti jechuudha. Biyyi Itoophiyaa jedhamu kan nagaa argattu kan itti fufuu dandeessu yoo uummanni Oromoo yoo harca'e qofaadha kan jedhu waan itti waliigalame natti fakkaata. Saba gandaaf lagaan wal nyaachisuuf wal lolchisiisuuf akka mootummaatti baajata baasuu danda'uun akka mootummaatti miidiyaa hundeeffatanii sabaaf saba walitti buusuun yaa uummata Oromoo kun kan baramuu qabu kan nu barsiisu
jiraachuun saba kanaati oppiidiyoos ta'e bilginnaas ta'e maalis ta'e Oromoo yoo taate garuu rakkina keessa jirta jechuudha. So kun baramu tura jira. So furmaanni maalidha? Furmaanni tokko uummanni Oromoo biyya kanarraa waan hedduun barbaanne walqixxummaan hin jiraadhaa gaafate. Siyaasa biyyoolessaa keessatti bakka naaf malu itti hirmaadheen biyya kana gara fuulduraatti isin waliin ceesaadha. Waan biraan gaafanne uummanni Oromoo. Saban caalaa saboota adda biraa caalmaa naaf godhamu jenne ofiin of bulchaa lafa kiyya irratti qabeenya kiyya irratti murteessaa jedhe uummanni Oromoo. Kun this has become too much in the eye of the Bilxiginnaa. Kana waan ta'eef furmaata maalii qaba Oromoo? Furmaata lama qaba. Dubbachaa, mormachaa, dubbachuu. Kana jechuun maal jechuudha? Uummanni kun akka baduuf, akka manca'uuf, akka harca'uuf itti aggaamame yoo ta'e heera qofaan utuu hin taane mirga rabbiin uumaan kenneef mirga ofirraa ittisuu qaba. Irran deebi'a. Waggaa tokko dura miidiyaa irratti kan dubbadhe yeroo kana Oromoon riituulii of qopheessu. Filannootti deemaa jirra. Filannoo kanaaf of qopheessu. Filannoon kun hin ta'u yoo ta'e yeroo san Oromoon bosona keessaa loluun mirga isaati. Mirga heeraan kennameef utuu hin taane mirga rabbiin uumaan kenniteefidha. Amma garuu window of opportunity tu jiru kan irratti hojjennu kan jedhu yaada dhiyeesseen. Har'a the turning point is karaa nagaadhaan wal filtee wal ijaartee aangoo qabachuu hin dandeessu. Hin eeyyamamu. Kan immoo haala maaliitiin barre nafxanyaan Finfinnee keessu maqaa heera hiikuutiin aangoo nama dantaa isaanii dheeressuufiif aangoo yeroo dheeraa kennaniif. So the turning point is the election and there is no Oromoon defend of gochuudhaaf ofirraa ittisuudhaaf mirga qaba. Warri jaarmaya siyaasaa hoogganan Finfinnee ta'an ilaalcha mataa isaanii qabaachuu danda'u ta'a. Akka Oromoo tokkotti garuu akka miseensa Oromoo tokkotti Oromoon ofirraa defendii gochuu qaba yeroo ammaatti. Jedhee falmuu konviinsi gochuu danda'a. Biyya Itoophiyaa mitiitti. Defendii gochuu jechuun Dr. Enoch maal jechuudha? Mootummaan yeroo ammaa mootummaa tiiranii yookaan immoo abbaa irrummaatti heera cabsee sagantaa siyaasaa heera cabsu guyyaadha guyyaatti heera cabsuun abbaa irrummaatti of jijjiire. Tiiraniitti of jijjiire. Biyya guddate keessatti biyya Ameerikaa keessatti second amendment right jechuun waan biraa miti. The right to hold gun jechuun duwwaa miti. The framers of the constitution second amendment yookaan immoo fooyyeensa isa lammaffaa heera Ameerikaa yoo ilaalle yoo mootummaan Ameerikaa yoo mootummaa abbaa irratti yoo jijjiirame uummanni milishaa isaa uummatee humnaan lolee mootummaa abbaa irreete aangoo irraa buusee mootummaa dimokiraatawaa akka aangoo irra kaatuuf yaadamee biyya guddatti biyya dimokiraatik taate Ameerikaa keessa kan lafa waan ta'eef ofirraa mormuu ofirraa fonqolchuu yookaan immoo ofirraa ittisuu jechuun Oromoon Oromummaa isaa saamamaa jira amma. Jiruuf jireenya isaa saamamaa jira. Rabbiinis kitaabni qulqulluunis kitaabni Rabbiis dhaabbadhuu saamamiisiin jedhu. Ofirraa ittisuun inherent constitutional and customary rights. Kun akkamiin ta'a? Naamusa barbaachisa. Duudhaa olaanaadhaan safuu Oromootiin gaggeeffamuu qaba. Gara seera dhabummaatti tun deemne kaayyoo galma sanaan ga'uuf kan tilmaamame ta'uu qaba. Maqumaaf keessatti hirmaachuun irra hin jiramu jechuudha. Bu'aa mataasaa agarsiisuu danda'utu irra jira. So Oromoon existence isaa ensure gochuuf all means necessary it's justifiable now. Kanaan dura garuu optionii gara biraan waan tureef yaaliin gara biraan waan tureef you can argue against it. That's what I believe in now. Hiree ofii murteeffachuu jechuun kan nuyi sila dubbachaa turre
waan kee irratti nafxanyaan dhuftee si mirkaneessuu hin dandeessu. It's no business of nafxanyaa to come and decide on Oromo's issue. Hiree ofii murteeffachuu jechuun. Isa kanaaf yoo akka biyyoolessaatti Oromoo akka hirmaatuuf yoo ni eeyyamamne karaa dimokiraatawaa ta'een give and take dhaan, compromise dhaan, tolerance dhaan hirmaannaan Oromoo yoo ni eeyyamamne the only possible way ofirraa ittisuu jechuudha. Kun immoo biyya guddatan keessattis fakkeenyi isaa jira. Gara fuulduraatti barreeffaman kan nuyi maxxansinu ta'a akka ogeessota seeraa Oromootti kana kan tumsu hojiin hojjetamaa jiru hedduutu jira. Qabsoon Oromoo kana booda kan inni itti deemaa jiru gara inni itti luuccaa deemaa jiru akkan hubadhutti yoo laandennaan lama cirrashaa hiree isaa murteeffatee as keessaa yookaan ba'u yookaan immoo amannee garbummaa kana wajjin ho'ifannee sammuu keenyaanis osoo dhiphatin osoo complain godhin achuma keessa jiraachuu garbummaa keessa jiraachuu yookaan immoo garbummaan kun nu ga'uu qaba asirratti hooggantoonni Oromoo eegoon isaanii deflated ta'ee uummanni kun for once and last chance gar tokkotti haa bobba'u jechuudhaan wal danda'an yeroo muraasaaf gara fuulleetti yookaan gara fuulleetti baasuu danda'u. Kanan taanu taanaan maasaajii wal gochaa ooluun wal kunuunsaa ooluun eegoo walii maasaajii gochaa ooluun dhummisaa bareedaan itti hin fakkaatu. Yaada jedhuun qabaa asumarratti xumura. Haa ta'u guddaa galatoomne tarii gaaffiif deebii koo sadan keessaniif kan hin qabu xumureeraa gaaffii bal'oo hin qabu sababa sadii taataniif yaadonni isin kaastan garuu yaada baay'ee barsiisoodha. Tarii jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoos ta'e namoonni sadarkaa dhuunfaadhaa hanga mootummaatti jiraniif galtee guddaa ta'a kan jedhuun abdii godha. Tarii carraa kanaan kana jechuu osoo hin qabu osoo hin jedhiin hafe Oromoof osoo hin dabarsiin hafe kan jetta yoo jiraattani jireen isiniif kenna akkuma mana barumsaa harka baasaa. Yoo hin taane garuu asumatti gaaffiif deebii koo xumuruu kan jira. Lammii tarii waan jettu qabdaa laa dhumarratti xumureerra. Walumaa galatti ani sila waan kaase keessaa tokko Oromoon saba guddaadha waan jirtu kaaseen ture. Sabni guddaan immoo dantaasaa bifa sustainable ta'een eegsifachuu kan inni danda'u institutionii gurguddaa yoo qabaatedha. Institutionii gurguddaa irratti yoo hirkatedha dantaan saba tokko bifa dhaabbataa ta'een kan inni itti eegamuu danda'u. The national interest of our people kan inni eegamuu danda'u yoo jaarmiyaalee gurguddoo qabaatedha of keessaa baafatedha jechuudha. Institutioniin kun especially the academic institution baay'ee murteessaadha. Amma mee ilaalaa Oromoo miliyoona 50tu jira. Academic institution tokko yookiin lama qofaa qaba Oromoon. Kun baay'ee nama qaanessa. Oromoon humna nama baratee persentii 60 biyya kanaaf gumaachiti Itoophiyaadhaaf. Humni nama baratee addunyaarra jiru humni Oromoo keessaa bahe meeqa akka ta'e mee ilaalaa. Humni kun gara bu'aatti jijjiiramuu danda'utu irra jiraata. Bifa faca'een bu'aa buusuu hin danda'u Oromoodhaaf. Ijaaramuu qaba. Institutioniitti dhufuu danda'uutii qaba. Oromoon boowuu hin qabu. Kanan natti hir'ate jechuun qabu. Waan itti hir'ate ijaaramanii humna ta'aniitu hiree ofii murteeffatu. Dantaa ofii eegsifatu. Uummata Israa'el bakka hundatti of ijaartee deemti. Saboonni addunyaa kanarraa dantaa isaanii bifa dhaabbataa ta'een eegsifatan warra institutionii ijaarratanii fi humna isaanii beekumsa isaanii yeroo isaaniif maallaqa isaanii oomisha sabaatti warra jijjiiranidha. Oromoon keessuma hayyoonni Oromoo Oromoodhaaf jiraanna Oromiyaadhaaf jiraanna yoo jedhanii kan yaadan ta'e yeroo isaanii humna isaanii beekumsa isaanii waan qaban hunda jaarmiyaa Oromoo bifa hedduun ijaaruu gabbisuu fi tursiisuu irratti invest gochuu danda'utu irra jiraata. Fakkeenyaaf waldaan hayyoota Oromoo sadarkaa idil addunyaa jira. At the same time institutionii gurguddaan dantaa Oromoo eegsisan heddumminaan saba kana keessaa bahuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Gadameessi Oromoo hayyoota hedduu oomisha kun maaliif maseene maaliif
dhaabbatatti maseene maaliif instituushinii ta'uu dadhabe wal gaafachuu danda'utu irra jiraata. Gaaffii jaarmiyaan deebisuu hin dandeenye instituushiniin garaagaraa deebisuu danda'u. Gaaffiin Oromoo bifa hedduudha kan inni deebi'u. Kanaaf halagaatu akkas nu godhe, halagaatu nu cabse, halagaatu nu boochise, halagaatu nu dhiigse isa jedhu kana keessaa bahuu kan dandeenyu waan qabnu finnee yoo ijaarredha. Ijaaramnee inni tokko sagalee namni tokko dhageessu irra sagalee namni lama dhageessutu caala. Sagalee namni 5 dhageessu irra sagalee namni 15 dhageessutu caala addunyaa kanarra. Kun immoo yoo walitti dhuftedha, yoo ijaaramtedha, yoo yaada kee walitti fiddedha, yoo beekumsa kee walitti fiddedha, yoo maallaqa kee walitti fiddedha. Waan qabdu hunda uummata kootiif, biyya kootiif naa ta'a yoo jettedha. Akeeka kana qabaatte jennaan, akkanatti ijaaramte jennaan, uummanni keenya asii rakkoo keessa jiru kuni akkuma salphaatti uummata cabuu hin ta'uu jechuudha. Sabboonummaan waggoota 50 darban ijaaraman kuni gara oomishaatti, gara bu'aatti jijjiiramuu qaba. Uummanni keenya, especially warri illiitiin keenya, instituushinii isteetii biyya kanaa sarvi kan godhan, kan tajaajilan osoo hin taane warra instituushinii Oromoo ijaaru, warra dhaabbilee Oromoo ijaaree humneessee Oromoodhaaf bu'aa buusuu danda'u ta'uutu irra jiraataa jechuudha. Bilisummaa akkasii qabaachuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kanarratti utuu gara fuulduraatti yaadame irratti hojjetame baay'ee gaarii yaaduu qaba. Dhaamsa kana akkuma dhaamsaatti akkana dhagahu barbaadetanii guddaa galatoomne. Tole lammii guddaa gadi keenya tarii waan ammatti kaaste kanarraa gaaffii koo xumureera jedheera garuu Dr. Enoch waan tokkon si gaafadha hayyoonni Oromoo yookiis immoo bifa ijaaramuu kan jedhu ati baay'ee itti amanta yeroo baay'ee kanuma ani beekuyyuu yoo fudhanne fakkeenyaaf Oromoon kun ijaaramuu qaba kan jedhu fakkeenyaaf OBN internationally fudhannu gama seeraan deeggarteeto akka isaan ijaaraman kan goote Oromoo miidiyaa qabaachuu qaba kan jedhu amantaa. Lammaffaa immoo Oromoo OMN fudhachuu dandeenya. Oromiyaa miidiyaa neetwoork haaluma wal fakkaatuun egaa kan koo dabalatee kanneen akka keelloo miidiyaa illee duuba dhaabattee waan hedduudhaan ini gargaarta waan ijaaramuu jedhu kanarratti illee amantaa akkati qabduun beeka. Haa ta'u garuu gaaffii ani si gaafadhu tokko yeroo baay'ee ati hirriba dhabuudhaan waan hedduutti dhamaata. Kaayyoon kee maalidha? Oromoof maal akka ta'u barbaaddeeti moo maayinni yeroo adda addaa gaafan si argu hinuma teessa guyyaa tokko matumaayyuu ani dadhabee al tokko iskiriiniin si jalaa cufadhaa waan tokkon ta'a hirribuma malee bulta. Kaayyoon kee galmi kee maali? Akka dhuunfaa keettis ta'e Oromoof kaayyoo maalii qabaatteet akkas godhattamee mee isa kana ta'ii waan lammiin gaafate kanaafis deebisi. Oosaa keessattis wayitee pirezidaantii illee turte saba ta'eedhaafi mee isin maal hojjechaa jirtu hayyoonni Oromoo lammiif atumti deebisan deebiin qabu. Irriba dhabde kan naan jettee fi ani irriba yoon dhabe waan biraa miti kan lubbuu dhabaa jiru, kan harka dhabaa jiru, kan miila dhabaa jiru jira. So 0.00% dirqama Oromummaa nurraa eegamu hin baanne jechuun nan danda'a. Kaayyoon dhuunfaa na gaafatee beeku garuu kaayyoon dhuunfaa ogummaan qabuun beekumsa qabuun uummata Oromoo tajaajilu. That's it. Akka ogeessa seeraa Oromoo keessaa miseensa tokko ta'ee jirutti kan narraa eegamu caalaa dirqama baachaan jira. Ofii koorrattiin of bulchaa warra kaaniin of dura hiriirsisuu nan danda'a yookaan of dudduuba hiriirsisuu nan danda'a. Gabaasa Amnesty International dhiyaatan kan Human Rights Watch kan dhufaa jiru himannaa seeraa waggaa tokko guutuudhaaf waa'ee maayikalaawwii irratti wal qabsiisnee qopheessaa turre. Kunoo lammiin maayikalaawwii keessa ture. Jecha ragaa lammiirraa yoon irraa waggaa 2-3 dura irraa fuuneerraa. Kun hundumtuu walitti qabamee koompaayilii ta'ee bifa himataatiin bakka barbaachisaa ta'etti bakka himatamtoonni dhokatanii badanii Awurooppaa jiraatanitti haga mana isaaniitti deemnee himata dhiyeessuu murtii haala hundumaa xumurree haala yeroo eegaa jirra. So wanti hin godhu kaayyoon koo Oromoodhaaf ogummaan ittiin baradheen ogummaa seeraatiin uummata tajaajiluudha. Kanarraa kan hafe Oromoon ijaaramee raawwateera. Oromoo walakka nuusan ijaarame. Innumaayyuu kan ijaaramte wal tamsaaste. Fakkeenyaaf sila waa'ee miidiyaa kaase. OMN bara 2014 yeroo inni ijaaramu kaasee dookumentoota sanadoota gubbaa hamma godaatti OMN qopheessuurraa kaasnee
OBN internationally illee maqaa Oromooti waan jedhu. Bor kan Oromooti yaada jedhu. Gaafa seen hundooftu OBN internationally afaan mootummaa isaa ta'e dubbatu taanaan bor guyyaa ganama guutuu baddu. Afaan Oromoo yoo taate immoo jabaattanitti fuftu jennee ifaaf bilisa miidiyaa irratti gorsine ijaarree qabeenya Oromoo waan ta'eef yeroo itti OMN biyyaa badee Minnesota irraa biyyatti deebi'etti Oromoon miidiyaa tokko qabaachuu qabdi. I proudly established OBN International. Achi booda miidiyaa kee kanas lafa qabsiisuun gabatee rejistarii gochuudhaan keelloo miidiyaas akkuma kanaan ijoollee walii achi keessa jiran gargaaruudhaan Oromoon institutiona barbaade kan lammiin fila kaase institutiona jedhee al baay'ee kaase. Institutiona Oromoo jechuun jaarmaa Oromoo jechuun Habashaan irra kan itti Oromoo caalu institutiona qabdi, traditionii qabdi, cultureii qabdi. And then they are urbanized. Siyaasa magaalaa jechuudha. Oromoon jalqabaaf jaarmaa siyaasaa ni beeku adda bilisummaa Oromoo. Innumaayyuus immoo yaadaan fagootti waan dhageef waan barate malee biyya keessa waan turreef adda bilisummaa Oromoo direct face to face contacting hin turre. Waggaa 27 guutuu opinion xiinsammuu uummata Oromoo irratti hojjechuudhaan morally diseased akka inni ta'u goone. Amma immoo yeroo itti waa abdiin dhufetti Habashaa waliin ta'uudhaan naftanyaa waliin ta'uudhaan Oromoo mataa keessa urgutuu eegaltee jechuudha. Sabni Oromoo kun akka sabaatti jaarmaaf institutiona politically neutral ta'an Oromummaadhaan kan walitti fidu dhaabbatee ijaarratee hojjetee bu'aa buusee experience muuxannoo isaan qabu. Yeroo baay'ee wal dhabdeen wal nuffuun wal tuffiin jaarmaa Oromoo keessa jiran maddisa muuxannoo kana hin qabnu. The culture and tradition of institution hin qabnu. Oromoon lama sadii har'a yoo wal bira keesse afaan tokko haasa'u, rakkina tokko qabu, galma tokko qabu, afaan isaa garuu wal bira darbee waliin galu. Kun maalirraa dhufa? Culture of tolerance Oromoo keessa irratti hojjetame. Sabni disenfranchise kan sabni bittinnaa'e aangoo mootummaa irratti hundaa'e san caccabe sammuun isaa yeroo hundumaa kan compete godhu collective competition itu hin taane individual competition kanadha kan barsiisan gaafa sammuu nama cabsan. So rakkina kana ofirraa awwaara kana ofirraa buusaa diina keessaa diina ala jiru ofirraa qolachaa market system jiru waliin co-op gochaa as ga'uun waan sababa kanaatiif sila waan tan tuquuf ka'ee irraa fadhe tokko jira. Ifa manaa godhisitu deebii kana gaaffii kana nuti kaase. Kan mana sagadaa dhaqee sagadu Oromoodhaaf bilisummaa Oromootiif yookaan immoo hiree Oromootiif haa kadhatu. Kan salaatus haa salaatu. Kan lolus haa lolu. Kan finfinnee haa dubbatus haa dubbatu. Garuu namni martuu kan ittiin wal madaalu yookaan namni martuu kan ittiin wal gamaaggamu ani sheeka ta'e yoon salaate du'aayii hammamin rabbiin dhageessise yookaan qeesii yoon ta'e hammamin kadhadhe halkaniif guyyaa kan finfinnee taa'ee mormu yoo jiraate hammam poolisii jiru articulate godhee mootummaa sana biyyoo nyaachise kan bosona jiru gargaarsa qabuun hammam diina ofirraa ittisuu danda'e hundumtuu standardii sana wal madaaluu danda'u turre jira. Maaliif we have collective responsibility. Bilisummaa yookaan immoo hiree uummata Oromootiif itti gaafatamummaa kan qabu jaarmaa tokko qofa miti. Jaarmaa adda bilisummaa qofa miti. Jaarmaa kaafaa qofa miti. Yookaan paabaa qofa miti. Hiree Oromootiif itti gaafatamummaa kan qabu uummata Oromoo hundumaati. Jaarmee kana galvanize godha. Kana socialize godha. Kana ijaara. Innumaayyuu jaarmee jechuun adda dureedhaan nama ijaaranii wal keessa cabcimsanii lafa kaa'u jechuudha. Sagaleen gubbaadha amma godaatti haala tokkoon akka dhaga'amu. Kanarraa kanafi hiree ofii murteeffachuuf itti gaafatamummaan kan kooti, kan keeti, kan lammiiti, kan hunduma keenyaati. So, kan saayiba kiyyaati. Ani kanan ibsu barbaada. Haa ta'u, ayyin daawwattoota keenyaa kan
tamsaasa kallattiin dabarsaatti kan turre Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa Oduun irraa asitti raawwachuudhaaf dirqamna. Guyyaa biraa qophii biroodhaa walitti deebina. Keessummoota kan turan Dooktar Gabbisaa Waaqinteen Diisiirraa namni beeknaa Oromiyaa irraa haaluma wal fakkaatuun immoo obbo Idris Nagoo asuma Ollaakoo Miniyaapoolisiitii kan ture. Yeroo biraa qophii biroodhaa deebina hangasittuu yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jedha. Ani immoo itichaa guddataan ture. Turtii gaarii.